Raadiyoo Simbirtuu. Facaasaa yookaan immoo kibxata darbee oduun Oromiyaa irraa as baate akka jettutti itti gaafatamaan dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi barreessaan isaanii Walduraa Duubaan obbo Muktaar Kadirii fi Aadde Asteer Maammoo aangoo isaanii gadhiisanii bakka isaanii obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Warqinee Gabayyoo bakka bu'aniiru jetti. Barri bulchiinsa obbo Muktaar Kadirii fi Aadde Asteer Maammoo maaster pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa isaan dura dubbiinsaa ka'ullee bara isaanii kana hojiirra ooluuf eegalame lubbuun namoota hedduu akka darbe. Hordoftoonni amantaa Musliimaa Oromiyaa keessatti hedduu akka ajjeefamanii fi hiraarfaman, barattoonni, qonnaan bultoonni, hojjettoonni, jaarsonni, manguddoon, ulfi, daa'imman Oromoo akka ajjeefaman, waraanni gaaffii caffee Oromiyaatiin ala Oromiyaa seenee akka inni Oromiyaa bulchaa jiru, warra Oromoo ajjeesaa jiran kana immoo galatoomaa ufii keessanii duutanii Oromiyaa wanta nagaasaa eegsaa jirtaniif jedhamanii akka badhaafaman, kanaa fi kan birootiin beekama. Bakka bu'uudhaaf kan deeman obbo Lammaa Magarsaa kanaan dura itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Oromiyaa wayita turan, itti gaafatamaa warra tikaa, itti gaafatamaa milishaa, itti gaafatamaa humna tikaa, itti gaafatamaa humna korabittinsaa fi poolisii wayita turan, barattoota Oromoo ajjeesuu, hiraarsisuu, biyyaa baasuu, ukkaamsuu, hiisisuu keessatti nama adda dureedhaan beekaman, lafa Oromiyaa gurguruuf mallasii fi haadha manaasaaf kennuudhaan nama himataman, obbo Warqinee Gabayyoos taanaan komishiinara komishinii poolisii federaalaa wayita turanitti nama ajjeesisuu, hiisisuu kan himataman, lamaan isaaniiyyuu itti gaafatamaa tika Itoophiyaa akka turan obbo Kinfee Gabramadiin wajjiniin itti dhiyeenyaan hojjetaa turan warra jedhamanidha. Amma wayita Oromiyaan poolisii fi humna tikaa ta'an bulaa jirtu kanatti namoota humna tikaa fi waraanarraa dhufaniin akka bulan taasisuudhaaf namoonni kun lamaan muudamuun hiika maal kenna laata? Fincila amma deemaa jiru irratti ka jedhu irratti keessummaa qabna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, qophiin imalaa keenya har'aa kana irratti xiyyeeffata keessummaa nama nuu gamaggaman qabnaa jechuudha. Nagaa Rabbiis hin daganne. Isa kan dursu garuu akkuma innaa kaanii oduudha. Yoo waliin turtan sirboota isin bohaarsanis qabnu. Marree waliin turaan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo ammas caccabaa jiraachuun beekame. Oduun keessa qorannoo koree gidduu galaa dhaabbatichaatii baatee nu geesse akka jettutti miseensonni dhaabbatichaa ammas yoo xinnaate bakka gurguddaa lamatti caccabeera. Kan nama dhibu garee lamaan iyyuu immoo kanatu adda bilisummaa uummata Tigraayiif amanamaa ta'aa kan jedhuu fi tuuta dantaa ofiif jabeeffachuudhaaf kan jedhu gidduudha malee gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf kan deemaa jiran miti jedhame. Akka odeessa marii isaanii keessaa guyyaa 6 Adaamaatti godhamee turerraa bahee nu gahetti qorannoo sanarratti bakka gurguddaa lamatti caccabeera dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo. Gareen tokko garee TPLF'if ammallee amanamuu qabnaa kan jedhu gaa ta'u, gareen biraa immoo guuza ofii haa dhaabbannuu kan jedhudha. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraayiif haa amanamnu yoomiyyuu isaantu nu baasaa ka jedhan obbo Muktaar Kadirii fi Aadde Asteer Maammoo dabalatee kan of keessaa qabudha. Gareen kun akka marii eeggaddaatti warra mallas duraanii amma immoo haadha manaa isaanii Aadde Azeem Masfinfaa wajjin hidhata gurguddaa waan qabaniif isaaniif amanamnee haa turruu kan jedhamu gaa ta'u, tuutni lakkii guuza mataa keenyaa qabaannee ta'us immoo isaanumaaf haa amanamnu warree jedhanillee dhiyaatanii turanii jedhameera. Garuu isaan kunis Oromoodhaaf otoo hin taane kan isaan yaadanii jiran akkaataa itti Oromiyaa saamanii fi Oromoo gurguratanii adda bilisummaa uummata Tigraay fi gartuu amma aangoo bulchaa jiru tiksuu danda'an irratti tooftaadha malee galiin isaanii hunduu addaddummaan qabu jedha achi keessaa kabaye. Qorannoo sanarratti wayita waa'ee maaster pilaanii Finfinnee fi godinni addaa Oromiyaa ka'ee akka dhaabbatu murtaa'ee sanarratti obbo Muktaar Kadirii fi Aadde Asteer Maammoo maaloo waa'ee murtee kanaa xiqqeessaa akkamittiin warra adda bilisummaa uummata Tigraayiif dhiyeessina jedhanii kan isaan wawwaataa turan akka dadhabinaatti irratti ka'ee ture jedhame. Gareen dantaa ofiif haa dursinuu kan jedhu kun yeroo ammaa kana filatamee kan ka'e fakkaatullee isaan mataan isaanii taanaan Oromiyaa gowwomsuu fi adda bilisummaa uummata Tigraaf amanamumurraa kan duubatti hin deebine ta'uu uummanni Oromoo ammas beekuu qabaa jedha gareen quuqama qabu qorannoo sanarra ture.
Pireezidantii Oromiyaa kan ta'uudhaaf deeman obbo Lammaa Magarsaa mataan isaanii itti gaafatamaatii fi dhimma nageenyaa Oromiyaa wayita turan barattoota Oromoo dabalatee kanneen gaaffii dhimma Oromummaa irratti hundaa'ee Oromiyaa keessatti kaasaa turan warra hiisisaa, ajjeesisaa fi ukkaamsaa turan. Kana malees immoo lafa Oromoo Mallas Zeenaawii fi haadha manaa isaaniif gurguraa fi itti amanamummaadhaan nama abbootii qabeenyaaf kennaa turan jedhamaniitu shakkamu. Kan amma itti aanaa dhaabbatichaa ta'anii filataman Dr. Warqinee Gabayyoo Komishiina Poolisii Federaalaa wayita turanitti namoota Oromiyaa keessaas haa ta'u Finfinnee akkasumas naannoo adda addaa keessatti ukkaamsisaa, hiisisaa fi ajjeesaa turan waan ta'eef gartuun kun lamaan iyyuu itti gaafatamaatii Itoophiyaa akka turan obbo Kinfee Gabramadiin wajjin harka mirgaa ta'anii namoota ejjetaa turanidha. Kanaaf ammoo Oromiyaa irratti namoonni tikaa fi waraanarraa dhufan kun ramadamuun waraanni Itoophiyaa Oromiyaa keessa ture kun akka inni itti fufuu fi tarkaanfiin ajjeechaa fi ukkaamsaa Oromiyaa keessa ammas akka itti fufuuf deemu ta'uu mul'isa jedhameera. Leenjiin siyaasaa barsiisota sadarkaa lammaffaa Naqamteef kennamaa jiru irratti barsiisonni dubbachuu akkuma didanitti jiru. Callisuun tooftaa diddaa gabrummaa ta'eera leenjii amma kennamaa jiru kanatti. Maddeen keenya Naqamtee akka jedhanitti akkuma yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa leenjiin amma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Naqamteetti facaasaa eengaddaa eegalee hanga har'aatti itti fufaa jiru kanarratti barsiisonni dabballootaaf gurra ergisaan jiran. Callisuu tarkaanfii nyaataaf dhugaatii diinni qopheesse dagachuu kanarratti dabballoonni rifatanii aaranii jirus. Tarkaanfiin kun yuunivarsiitii Wallaggaa damee Naqamtee fi Gimbii irratti akkasumas yuunivarsiitii Mattuu irratti bal'inaan deemaa jira jedha oduuleen godinoota sadan irraa nu gahaa jiru. Dhumarratti baqattoonni Misiraa irraa torbee 3 dura ka'anii gara Awurooppaa imaluudhaaf jedhan dooniin isaanii dambalii qilleensaatiin garagaltee lubbuun isaanii darbuun beekame. Gara torbeen 3 dura ture Ijipti irraa kan kaate dooniin Oromoota 300 ta'an kan keessatti argaman feetee gara Ixaaliitti imala kan eegalte achi buuteen isaanii kan wallaalamte. Ixaaliyaanota warra galaana eegan wabeeffatee Aljaziiraan kaleessa akka gabaasetti garuu dooniin sun qaata garagalteetti akka gabaasa sanaatti lubbuun baraarame hin argamne. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba itti aanuun gara xiinxala haala Oromiyaa keessaa irratti dabarra.
waraqataan qalamee mormichi jiraata waalamee bayyamoo labu'ee sukkumaa birriidhaa sabni koo dadhabee siija jaarkalaannoo lammii koo nu ga'ee arringoona jijjigoona kaanee arringoona jijjigoona kaanee Obbo Kumsaa Burraayyuu Awustiraaliyaa irratti guddaa galatoomaa yeroo keessaniif har'a waa'ee Obbo Muktaar Kadirii fi itti aantuun dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo adda Asteer Maammoo aangoo gadhiisaniiru kan jedhu dhaabni isaanii labseera. Isa irratti akka nuti xiinxaltaniif tolechuu keessaniif ulfaadha Obbo Kumsaa. Carraan anaa kennuu keetiif ulfaadhu atis fayyadasu. Tolemee jalqabaa fi akka ka'umsaatti Obbo Muktaar dura taa'aa dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi pirezidantii Oromiyaa turan hamma kibxata darbeetti. Adde Asteer immoo itti aantuu isaanii turanii kan dhaaba sanaa. Bara bulchiinsa isaanii maaliin yaadatama? Fakkeenyaaf gariin isaanii waa'ee pilaanii magaalaa Finfinnee waliin qabsiisee dubbichi duraan kan jalqabame illee waggaa ta'e bara isaanii keessadha kan akka hojiirra oolu dhiibbaa guddaan godhame kan Oromoo hedduun itti ajjeefame jedhu gariin immoo waraana labsisiisee waraana waamsisee Oromiyaa kan waraana jala galcheef aangoon naannoo kan bade bara isaatii. Warra dargaggoota ajjeeses immoo waraana federaalaatiin guddaa galatoomaa jedhee nama galata galfatedha jedhu. Televezyiinii Oromiyaa keessaa gaazexeessota 17 ariisiseera jedhama. Warra musliimaanis kanis tarkaanfiin hamaa irratti fudhatamaa ta'e bara isaaniiti jedhaniitu xiinxalu. Mee bara Obbo Muktaarii fi Adde Asteer kana Oromiyaan akkam turte? Maaliin yaadatamu gochi isaanii kun gaarii hamaas yoo qabaatan Obbo Kumsaa mee maal yaadattu? Barri bulchiinsa isaanii akkamitti yaadatamame? Barri bulchiinsa Muktaarii fi Adde Asteer baroota isaan dura turanii pirezidaantota isaanii dura turanii irraati hedduu adda bahee ilaalamuun nama dhibaa. Wanti pirezidaantota Oromiyaa sana jedhamanii sana hunduma isaanii walitti qabee bitu waan tokko yaada tokkicha jechaadha. Yaadichi maalinni mataa isaanii irraa kan hin dhufiin ofii isaanii kan hin ijaaramiin dhimma Oromoo irratti bilisummaadhaan hojjechuudhaaf dandeettiif ga'ee kan hin qabne ta'uun isaanii hunduma isaanii yoo ilaalle tokko isaan godha jechaadha. Haa ta'uu akka namaatti garaagarummaa qabaachuu ni malu. Fakkeenyaaf Oromiyaan egaa akkuma atuu beektu guyyaa irraa dabalatee gara nama 7 pirezidaantii qabaate egaa dhalatte. Jalqabaa Asan ture, Asan irraati Kumaadha, Kumaarraati Junaddini, Junaddini irraa Abbaa Duulaati, Abbaa Duulaa irraati Alamayyoodha, Alamayyoo irraa Muktaariidha. Muktaar irraati amma geenye nama Lammaa jedhan kana. Isaan kun hundumti isaanii maqaadhaaf Oromoo haa ta'an malee hojiidhaan, sagantaadhaan, imaammataan hojii isaanitti laatame. Isa gaafa duraa dhaabni isaanii dhalate hojii ijoollee TPLF hojjechuudhaaf dhalatanii hojii masana raawwatan jechaadha. Adda addummaa qabaatan malee. Bara Muktaar kana as yoo ilaalle waanni ati tarreessite sun hundumtuu dhalataniiru. Biyya Oromoo keessatti yeroo qaanii isa guddicha ture barri Muktaar. Bara mootummaan warra TPLF maal jedhu tokko malee, sodaa tokko malee, gaaffii tokko malee biyya Oromiyaa keessa akka garaasaatti gaaffii ajjeesaa, gaaffii dhabamsiisaa, gaaffii hidhaa kan inni jiraate bara kana keessa jechaadha. Barri kuni bara akkaanuu hamaa silaati kan isaanii jedhan sana aangooma xixiqqoo isaan jedhan sana iyyuu bara isaan oolumaa galatti dhabani barri Muktaar kan inni agarsiisu jechaadha. Bara aangoon harcaatuun isaan silaa itti kennaa turan sunillee guutuutti harka Oromiyaa sana keessaa baatee kallattiidhaan ijoollee TPLF warroota tikaa, warroota waraanaa, warroota imaammata siyaasaa baasan harkatti kuftee bara Muktaar jala jechaadha. Gurguddoon eventiin gurguddoon immoo akkuma jedhutti suni kan Oromiyaa pilaaniiti. Kan maaster pilaanii Finfinnee kana. Maaster pilaaniin Finfinnee kuni bara Muktaar hin dhalanne.
kana hundumti keenya hin beekne. Garuu bara Muktaar saalfii tokko malee sodaa tokko malee uummata Oromoodhaafillee qaanii tokko tun qabaate kan isaan namatti gadi baasanii jaallattanis jibbitanis hojiirra oolchinaa biyya Oromoo keessatti jedhanidha. Kuni gaatii qaanii maalii agarsiisa? Pirezidaantiin biyyichaa utuu inni jiru namoonni silaatii biyya sanatti angooyyuu hin qabne duraaniyyuu angoorra TPLF irraa ari'amani. Sodaa waan Oromiyaa sanaaf hin qabne mootummaa Oromiyaaf sodaa tokkollee waan hin qabneef dhibbatti hojiirra oolchina jaallattanis jibbitanis jedhanii yeroo isaan uummata Oromootti dhaadatanidha jechaadha barri Muktaar. Kana keessatti wanti Muktaar gadi bahee uummata Oromoof ittisa gochuudhaaf inni dubbatan jiru. Inumaayyuu kan inni jedhe kan isaan jedhan kan Abbaa Ifaayifaa jedhan jala deemee hojii isaan laataniif hojiirra oolchuu malee akka nama Oromootti akka dhiiga Oromootti akka nama Oromoo filatameetti dhaabatee didee uummanni Oromoo kan inni itti oliif hin galiin hojiirra hin oolu jedhee hijabaanee ol ilaalee jala dhaabatee hin jiru. Kanaaf bara qaaniidha jechuudha. Bara Muktaar keessa kan amantiin biyya Oromoo keessatti dabaleeyyuu immoo biyya Itoophiyaa keessatti akka inni wal dhabu kan ta'e bara Muktaar keessa. Wiikilikii irratti illee kan bahee jiru. Muktaari barnoota amantii akkaan jabaa ta'e kan biyya keenya keessatti bara dheeraadhaaf fudhatama hin qabaatin biyya Oromootti waan galcheefi ka kiristaanaaf ka islaamaa qofaatu hin ta'e amantiidhuma islaamotaa gidduutti illee waldhabdeen akka dhalatu kan godhe seenaa pirezidaantota Oromiyaa keessatti Muktaari jechuudha. Barri Muktaari bara jeequmsaa bara qaanii bara gadadootii yaadatama jechuudha. Barri Muktaari bara uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo jabinaan kaatee karaa gama biraatiin immoo jabinaan kaatee mootummaa sabbicuu Tigree ofirraa kaasuudhaaf ennaa isheen dhaabattu waraanni agaazii fuulaaf fuulatti ijoollee qawweedhaan cira jechuudha. Barri Muktaar bara dhiigni ilmaan Oromoo itti lola'e, bara dhalattoonni Oromoo itti du'anii, bara aatii Oromoo itti boosse, bara gaddaatii yaadatama jedhee yaada. Egaatii hundumti isaanii wal caalu jechuu koomin akka ija siyaasaatiin ol cinaa qabdee kompeer gootu garuu barri kun bara boo'ichaa, bara gaddaa, bara qaaniidha uummata Oromootiif. Dhugaadha. Bara ilma ajjeesanii haadha irra kaanii reebanidha. Reeffarraa bara ulfiitti ajjeefamtee manguddoon ganna 70 ijoolleen ganna 7-8 duute warra ajjeese immoo galatoomaa ofii keessan duutanii nagaa naannoo keenya buuftanii jedhanii obbo Muktaar galata galchaniiru waraanaa fi uummanni tokko sitti du'aa jiru ajjeefamaa hidhamaa jiru. Mootummaan immoo gaaffiin uummataa gaaffii bulchiinsa gaariiti. Misooma keenya dimokiraasiin keenya dagaagaa dhufeetu fedhii namaas akkasuma dabalaa waan deemeef namni waan qaroomeef fedhii waan dabaleef dinagdee waan dabaleef gaaffiin uummataas akkasuma cimaa deema. Kanaaf guddina keenyatu gaaffii uummataa akka ni dhalatu godhee namni immoo wanta guddateef daranuu gaaffii fedhiinsa akka dabalaa deemu wayita baruu gaaffii bulchiinsaa kaase. Kanaaf gaaffiin Oromoo gaaffii bulchiinsa gaariiti jedha mootummaan Oromiyaas haa ta'u ka federaalaa. Garuu biyyi sun erga hundeeffamtee waggaa 150 keessatti gaaffiin sablammootaa gara kibba impaariitti jiran Oromoo dabalatee deebi'eeraa dhuguma deebi'eetu gaaffii bulchiinsa gaarii, gaaffii ibsaa namaa galchuu, gaaffii mana murtii gaarii tajaajila namaa kennuuti gaaffii bulchiinsaati gaaffiin Oromoo malee inni kaan deebi'eeraa fi akkuma mootummaan jedhu moo miti. Wanti mootummaan himatu yeroo tokko waanuma nama ajaa'ibudha. Uummanni tokko yoo guddate, yoo dinagdeen isaa dabale, yoo jireenyi isaa fooyya'e, yoo sadarkaan barnoota isaatii ol dabale, waan ol nyaatuuf hin qabu. Waan nagaadhaan hojiin hojjechuu, waan dabalee of guddisuu, waan of tasgabbeessuudha hojjeta uummanni bifa kanaa qabu. Amma biyyaati jiraatu yookaan immoo biyyani jiraatu kana yoo fudhatte ummatoonni sadarkaa sanarra ga'anii lolaanii yookaan immoo fajoodhaani yookaan immoo xiiqiidhaan rakkina isaanii fudhatu tun ta'in ilaa filaameedhaan ta'anii
rakkina jiru sana dhiyeessanii rakkina jiru sanaaf furmaata barbaadu jechuudha. Uummanni keenya kan inni mootummaa kanarratti fincileef mootummaa kun mootummaa gadadoo itti fide waan ta'eef, caalmaattuu mootummaa gadadoo itti fide waan ta'eef, mootummaa malaammaltummaadhaan dinagdeesaa saamaa jiru waan ta'eef, mootummaa humna waraanaatiin biyya isaarratti hidhate waan ta'eef, mootummaa dinagdeesaa qofaatu hin ta'in siyaasa isaa, ittisa isaa, biyya isaa walumaa gala saame waan ta'eef uummanni isaa gamee jennaan of bilisoomsuudhaaf self liberation kan jedhan kan uummanni of bilisoomsuudhaan gartuu kana hojjetu irratti ka'e malee dinagdeensaa waan guddateef, qaroomnisaa waan dabaleef, beekumsisaa waan ol ka'eef gaaffii gurguddoo akkasii gaafate jedhanii yaaduun ofiin ofii isaanii gaaffiin hawaasaa maal akka inni ta'e hin beekan ta'a yookaan mootuu beekanii uummanni akka inni dogongoruuf nama jaanjessuudhaaf kan isaan dhiyeessan ta'a. Kun dubbii sobaati, dhugaan kana keessa hin jiru. Wanti lafarraa mul'atu jira. Wanti lafarraa mul'atu inni guddaan uummanni baroota dheeraadhaaf uummata tokko cunqursitee jiraachuu hin dandeessu. Baroota dheeraadhaaf uummata tokko sossobdee jiraachuu hin dandeessu. Ijoolleen TPLF bara dheeraadhaaf nama sossobanii utuma ilaaltuu ija kee kana siilaa ija kee qabadhu jedhanii nama jiraacheessuudhaaf imaammatteessifatanii waan biyya Oromiyaa fi biyya Itoophiyaa dhufan fakkaatu. Innaa oduu isaanii irraati, siyaasa isaanii irraati waan ta'e agartu. Somni siyaasa, hanni beekumsa akka ta'etti dhiyeessuu yaalu kanatti mul'ata dirreedhaan mul'atu. Kanadha didee uummanni siyaasa sobaa daangaa hin qabne biyya keenya saamicharraatii oolchuudhaafi gaaffilee gurguddaa kana gaafanne jedhee uummanni gara kuteenyaan gaafate jechuudha. Gaaffii gaafatame kanaafi deebii haqaa kennuu mannaati gaati ama waan isaan jedhanii bulchiinsa gaarii. Bulchiinsa gaarii tokko dhaabuudhaaf waggaa meeqa si gaafata? Bulchiinsa gaarii odeessuu jalqabanii ijoolleen TPLF har'a waggaa 7 waggaa 8 ta'eera. Bulchiinsi gaariin kuni maaliif dhaabachuu dadhabe jennee yoo ilaalle sirna polotikaa biyyattiiti sirna gaarii irratti hin ijaaramne, sirna walqixxummaa irratti hin ijaaramne, isa biyya bulchuu qabutu biyya bulchaa jira miti. Isa biyya bulchuun isaaf hin malle karaa dimokiraasiis yoo ta'e karaa haqaas yoo ta'e ka biyya bulchuun isaaf hin malletti biyya bulchaa jira waan ta'eef bulchiisni gaariin utuu kan sirna akkasii kana keessatti jijjiirama barbaadde guyyaa guyyaatti godhaa yoo walta'ii bulchiisni gaariin hin dhufu hundeerraa wanti bade dhufuu hin danda'u, jijjiiramuu hin danda'u. Ammoo kan uummanni gaafate nama nuyi jijjiiraan jenne uummanni jijjiirama sirnaati kan inni gaafate. Sirnichi jijjiiramuu qaba. Sirni aannan irratti murtaa'e kun jijjiiramuu qaba. Sirni saamicha irratti hundaa'e kun jijjiiramuu qaba. Sirni nama hacuucu kun jijjiiramuu qaba. Sirni saba bicuu aangobsee saba guddaa xiqqeessu kun jijjiiramuu qaba. Sirna jijjiiruun immoo nama jijjiiruu jechuu miti. Namni sirna keessa jijjiiramuu hin danda'a. Wanti inni guddaan garuu sirnicha jijjiiruudha. Sirna jijjiiruun immoo TPLF jijjiiruu gaafata Itoophiyaa. Bantii siyaasa Itoophiyaa irraati. Bantii siyaasa Oromoo irraati. Bantii siyaasa biyyattii sanarraati TPLF jijjiiruu barbaachisa. Of jijjiiruu mannaa gaama waan isaan imaammata godhanii ta'anii orra of jalatti ijaarratani. Orra akka hojii isaaniif laawwatu ijaarratan isaan jijjiiruutu itti salphate. Karaan salphaan isaan. Kanaaf kan isaan galgalaa ganama jijjiirama dhufu hundumaa naannoo Oromiyaa irraa jalqaba. Duraan siituqeen ture. Oromiyaa keessatti waggaa 25 keessatti sanaa gadiyyuu ta'uu danda'a. Waggaa 25 keessatti nama 7 Oromiyaa keessatti pirezidaantii ta'e. Kun maal agarsiisa? Oromiyaa keessatti ta'ee jedhamee tasgabbiin akka hin dhalanne, Oromiyaa keessatti nagaan akka hin jiraanne, Oromiyaa keessatti misoomni akka hin jiraanne mootonni TPLF irratti hojjetu jechuudha.
kanaaf kan Oromiyaa keessa tasgabbiin jiru. Karaa gama biraa immoo kan inni agarsiisu maalinni uummanni Oromoo egaa gaafa isaan dhufanii aangoo qabatanii eegalee gaaf tokkoyyuu nagaadhaan hayyee jedhee isaaniif buluu dhabuu agarsiisa. Namoonni isin bakka keessan kun nun bakka bu'anii isaan bakka bu'oo keessanii ergamoo keessanii malee bakka bu'oo uummata Oromoo miti. Kanaaf isaan jalatti hin bulluu jedhee uummanni Oromoo dhufaa darbaan finciluusaa agarsiisa jechuudha. Waggaa 25 darbe keessatti salphaa fakkaatu malee qabsoon Oromoo dhawaasaan itti fufaa bakka kana ga'uusaa agarsiisa jechaadha. Kana keessatti gaati wanti beekamuutti jiru kan pirezidaantii torba keessa pirezidaantiin lama hamma baqatoo ta'ani. Oromiyaan pirezidaantota baqatoo ta'anii oomishuudhaan tariitii biyyoota addunyaa keessaati yookaan mootummoota addunyaa keessaa tokko ta'uu dandeessa jechuudha. Hasan Alii baqatee biyya alaa jira. Junaddin Saadoo baqatee biyya alaa jira. Muktaar Kadirituu karaa isaa argatee baqatee biyya alaatti bahuudhaan hududuu bandeebu jechuudha. Kanaafu Oromiyaan pirezidaantota baqatoo oomishaa ooltii jechuudha galgalaa ganama. Kun maaliif ofirratti amantii waan hin qabneef saba isaa irratti amantii waan hin qabneef akka harree dulloomtee yeroo isaan tajaajila isaanii fixan yookaan salphisuu yookaan immoo ari'uu biyyaa baasuu yookaan immoo maatii isaanii qabanii hidhuu salphina daangaa hin qabne akkasii jala jiraatu jechuudha pirezidaantonni Oromiyaas. Kanaaf ani akkan yaadutti tariitii Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaa yeroo hundumaa ergamanii dhumarratti ari'amanii fi isa dhumaa ta'e uummanni Oromoo pirezidaantii dhugaa kan sagalee isaatiin filate kan itti amane kan dhimma koonaaf geggeessa jedhu kan siyaasa koonaaf qajeelcha jedhu bakka buufata jedhee namana. Obbo Lammaatti booda deebina galatuma dhaggeeffattoota keenya obbo Kumsaa Burraayyuu waliin mariirra kan jirru haala yeroo irratti aangoo irraa ka'uu adde Aasterii fi obbo Muktaar Aliseetu mi'a isuma makaaftan kan obbo Kumsaa Oromiyaa irraa jalqabaniiru dhuguma mootummaan federaalaa qondaalonni isaanii durii isaa ta'u ammaa wayitaa ibsa kennaa turan dhiyeenya kana sabaa himaatti bahanii malaamaltummaan jaarmiyaa keenya keessa mootummaa keenya keessa jira gaaffiin bulchiinsa gaarii uummata biraa dhiyaatu sirriidha garuu immoo deebii hin arganne kanaaf qorannoo goonee namoonni bakkaa ka'an jiru jedhanii dubbataa turan amma Oromiyaa irraa eegalaniiru. Sirnicha keessa gara olii irraa hin eegalle damee Dakaarraa eegalan kana jechuun gara olii bulchiinsi gaariitu jira. Hogganoonni Adawaa isaa ta'u adda bilisummaa uummata Tigraay gaarii irra jiru federaalli gaarii irra jira rakkinni kan jiru naannoo fi gara Dakaa warra jiran kan jedhu hin fakkaatu dhuguma rakkinni gara olii hin jiru maaliif ofirraan kaane mootummaan federaalaa Adawaa jechuudha. Oromiyaa irraa ka'uun kunoo dhuguma qabsoo biyya keessaa kan uummanni gaggeessaa jiru kun qabbaneessaa laata Oromoon mootummaan na hubateera meenan laalame jedhee galee taa'aa laata akkasii yaadanitti. Natti fakkaatu inumaayyuu faallaasaa waan deemu natti fakkaata. Jarri maal jedhanii qurxummiin kan inni ajaa'u gara mataatiiti jedhani. Sirni Itoophiyaa bulchaa amma jiru baddiin inni kan inni ajaa jalqabe inni guddaan gubbaarraati. TPLF irraati. Ajaa isaanii ajaa mataa irratti ajaa'e miilarraa muruu barbaadu. Miilarraa ajaan hin jiru jechuu koomini miilarra ajaa jiraachuu danda'a. Garuu irra guddaan ajaan sirni kun kan inni irraa ajaa'e mataarraati. Mataan immoo TPLF. Waan isaanii Oromiyaadhaan xiyyeeffataniif sitti hima. Wanti Oromiyaadhaan akka xiyyootti isaan yeroo hundumaa akka kallattiitti innaa waan hundumaa Oromiyaarra buusaniifi isa jalqabaa yuuniyeenii kana keessatti warri Oromiyaa bakka bu'anii jiran aangoo dhabeeyyiidha. Kanneen ofirratti amantii hin qabne. Kanneen hojjetanii gaaffii gaafachuu hin dandeenye. Kanneen filaatii bal'ina lafa isaaniitii fi baay'ina uummata isaanii akka aangootti godhatanii ijoollee TPLF kana ija keessa ilaalanii gaaffii haqaa, gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee, gaaffii hawaasummaa jajjaboo ta'an gaafachuutu danda'anii sodaarraati, of jibbuurraati, ofitti amantii dhabuurraati warroota isaan hin gaafanne waan ta'eef yeroo hundumaa jijjiirama TPLF godhuufi isaanii qaama laaftuudha. Qaama isaan dhaqanii akka garaa isaanii godhan jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannu fincillee amma jiruu fi inni kana amma ammaatti deeme asuma Oromiyaa duwwaa keessatti hin turre naannoo Amaaraatti tureera. Wanti kun maaliif naannoo Amaaraatti hin jalqabne? Xilqi Daaseen kun
xilqii iddaaseen kun maaliif oromiyaadhaa jalqabe kun gaaffii guddaa miti deebiinsaa baay'ee salphaan oromiyaan ganda isaaniin sodaannedha. Kanaafuu uummata oromoo qofaa otoo hin ta'in warra of jalatti isaaniif hojjetaniif qaxaratan warra of jalatti iyyuu hiriirsifatan isaaniif kabajaa xiqqooshee kabajaa dhala namummaa hin qaban jechuudha. Yeroo barbaadanii waamanii halkan tokkotti ari'u yeroo barbaadanii waamanii shuumu akka garaa isaanii gochuudhaaf lafa isaa itti dandeettii qaban waan ta'eef Oromoo irraa jalqaban jechuudha. Wanti kun sochii Oromoo hin dhaaba abadan inumaayyuu sochii Oromoo hin jabeessa wanti kun attamitti jabeessa. Oromoon ammaa booda oppidiyoo ganda isaa jiru ishee qabalee isaa keessa jirtu hunduma isaaniitiin nu qofaa utuu hin ta'in iyyuu kunoo isiniin iyyuu salphisaa oolu jarri kuni gooftolii keessan iyyuu halkan tokkotti galgala itti manii ganama rizaayin godhi jennaan ganama dhaqanii rizaayin godhan aangoo gadhiisan jechuudha. Kunoo gooftolii keessan iyyuu akkas godhaa jiru kanaafuu kan nu baasu moo hiree keenya ofii keenya murteeffachuudha. Ilmaan keenya nuuf qabsaa'an sana wajjin qabsoofnee mirga keenya fidachuudha. Qabsoon keenya qabsoo haqaati jedhee uummanni Oromoo itti malee yaada. Barattoonni Oromoo, barsiistonni Oromoo, beektonni Oromoo opportunity kanatti dhimma ba'anii TPLF jala hiriiruun akka inni egeree hin qabne, akka inni abdii hin qabne, misoomaaf, nageenyaaf, qabeenyaaf akka inni abdii hin qabne baranii qabsoo isaanii itti fufsiisa malee tasa qabsoo Oromoo ka amma kana jammummaadhaan ilmaan Oromoo harka maranii gabroonfataa agaazii jala dhaabbatan hudduu duuba deebisa jedhee yaadu. Garuu ijoollee Oromoo majannaaf laa ijoollee Oromoo oppidiyoo jalatti hiriiranii jiraniif garuu gaaffii guddaa ta'eera. Ankoo dabaree yoomi jedhaa yeroo hundumaa ankoo dabaree yoomi jedhaa jiraatu. Ani yoomi dhabadhaa jiraatu. Insecurity jechuudha jedhe kun. Kanaafuu isaanuu waan isaan godhan security argachuudhaaf, nageenya argachuudhaaf, tasgabbii argachuudhaaf qabsoo Oromootti makamuu qabu. Qabsoo Oromoo mirgi Oromoo amman kabajameetti isaan nagaa argatanii hojjechuu hin danda'an. Jarri kun akkuma hojjettu galgalas ganamas yeroo barbaadanitti waamanii ari'aa isaan oolu jechuudha. Kanaafuu waan TPLF yaade Muktaarii biyuudhaan qabsoon Oromoo ni laaffataa, fincilli Oromoo ni dhaabbata jedhee yaada yoo ta'e kun waan tasa bishaan fuudhuu hin dandeenye inumaayyuu faallaa sanaa irra jabaata jedhee yaada. Ammallee kakkaastaniittu gaaffii qottaanuuf keessa tuttuqxaniittu garuu ifa gochuuf koreen giddu gala dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo guyyaa 6 gama godhame irratti xumura isaa irratti ibsa baasan keessatti gaafa kibxataa yookaan facaasaa darbe dura taa'an dhaabichaa fi itti aantuun dhaabichaa wal duraa duubaan obbo Muktaar Kadirii fi Adde Asteer Maammoo fedhii isaaniitiin aangoo irraa bu'aniiru. Bakka isaanii immoo obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Warqinee Gabayyoo wal duraa duubaan dura taa'aaf itti aanaa ta'anii filatamaniiru kan jedhu ibsa baaseera. Adde Asteerii fi obbo Muktaar fedhii isaaniin aangoo gadhiifna jedhanii dhiyeessuun kun dhuguma dhaabni sun dimokiraatawaadha, gaaffii uummataadha gahaa. Akka warra biyya dimokiraasii keessatti guddate warra adii kanaa isaanis dafanii aangoo gadhiisu akka warra Afrikaa aangootti hin cichanii seenuma impaayera Itoophiyaa keessatti illee wanta argame hin beeknedha. Nama jechisiisa. Moo akkuma dura jettan sana karaa duubaan dirqamni itti kennameetu laata kan isaan bu'anii moo maaliif akkas jedhu isaan otoo dirqamni itti kennameera ta'e maaliif gadi ba'anii akkasitti ibsanii fedhii isaanii ni ka jedhu kun. Kun waan lama waan sadii kan isa dura ta'e ilaaluu nu barbaachisa. Fakkeenyaaf gamaagamni maalirraa ka'ee isa jedhu ilaaluun barbaachisa. Naannoo Oromoo keessatti warraaqsa guddaatu deemaa jira. Uummanni Oromoo bitamuu fidite. Uummanni Oromoo mirgasaa sodaa tokko malee gaafate. Gamaagama kana keessatti waan waraqamni isaanii jedhu jarri kun aangoo isaanii gadi gadhiisan jedha malee maaltu ta'ennaan maaltu akka isaan aangoo kana gadhiisan isaan dirqe kan jedhu jiru. Fakkeenyaaf namoonni yeroo tokko tokko aangoo gadhiisan sababa laatu. Amma jarri kun lamaan waan isaan dhiisanii sokkaniif waan ni himame hin jiru. Sababa kanaaf dhiisee sokkisan jiran jiru. Akka nama itti gaafatanii dhaga'amutti ijoollee 700 amma 1,000tti fichisiifne. Utuu biyya Oromoo bulchina jennu biyya kana agaazirraa oolchuu dhadhanneetu
ijoollee Oromoo saba bakka buuna jennu sana waraanarraa hambisuu dadhabneenyaan dhumanii kanaafi akka namaatti gaafatamatti nutti dhaga'ama waan ta'eef aangoo kana gadhiifneerra utuu jedhani sabni Oromoo haayee jarri kuni badii isaanii baranii aangoo sana gadhiisanii jedhu yookaan dhukkubanna qabatee duuf jedhaan jira waan ta'eef dirqama kana baachuu hin danda'u kanaaf hin gadhiisee jedhetes ilma namaati namichi kun kanaaf aangoo kana gadhiise namni jedha amma wanti akka ajajaan isaan gadhiisisu godhe sababiin isaan gadhiisanis tokkoyyuu nima sababni isaan gadhiisaniif yoo jiraate xilqi iddaasee abbaa isaa ittiin deddeemaa jiru kana xilqi iddaasee goonaa jijjiirama bu'uuraa goonaa jedha jijjiirama bu'uuraa kana lafa rakkinni irraa dhalate rakkinni isaa irra dhalate Oromiyaa irraa ka'e sajalqabaa gaaddisa sodaa kan rukute ijoollee Oromooti bara dheeraa dhafe sodaadhaan biyya Itoophiyaa bitaa turan ijoolleen Oromoo gaaddisa sodaa waan biyya Itoophiyaadhaan rukuttee fi rakkoon guddaan ijoollee Tigree kanatti ka'e jechuudha ijoollee TPLF itti ka'e kanaaf xilqi iddaaseen isaanii rakkoo sana hambisuu waan ta'eef rakkoon sun immoo hundeen isaa biyya Oromoo keessaa waan dhalateef jarri isaan immoo biyya Oromoo keessaa akka rakkoon hin dhalanne qaxaratan yookaan immoo isaan hojiitti bobbaasan sun hojii sana immoo sirriitti hojjechuu waan dadhabaniif lafa jala bakka kana vaaketii godhii bakka kana gadhiisii ati dirqama kee ba'aa hin jirtu kanaafuu sirraa jalqabni jedhanii jalqabsiisuu isaanii wantoota politikaalii indikeet godhan baay'eeti jira malee waan jarri lamaan hayyee jedhanii ofii isaanii aangoo gadhiisan namni aangoo gadhiisu immoo politikuma keessatti yoo laalte indikeeshina kenna indikeeshina jechuun maanyi duraan dursee mallattoolee kenna jechuudha aangoo gadhiisuudhaaf kan isa dandeessanii mallattoolee tokko kennu baay'een isaanii irra guddaan hundumtuu miti irra guddaan politikeenyotaa yeroo aangoo gadhiisan mallattoo kenna Muktaariif Asteer torbee madarbe keessa misooma keenya warra balleessuuf kaanii warra dhiphoo fi warra of tuultotaa jiraa turan inumaa aangoo gadhiisuudhaaf akka isaanii mallattoo hin qabaatin yookaan immoo fedhii hin qabaatin mul'isa jechuudha kuni waan irratti yaadamee warri TPLF mala sossobbii isaanii kan isaanii maal jedhan kana maalinni bulchiisa gaarii jedhan kan mala sossobbii isaanii lafa isaan jalqaba jechuudha maal jechuudha a weak spot lafa isaan dha'uu danda'an lafa isaanii ittisa tokko malee dha'uu danda'an waan ta'eef jarri kun akka itti dhaamanii jechuudha jarri kun warra maalinni gaaddisa kana keessa yookaan immoo duumessa kana keessa dhaamu waan ta'eef waan isaan jaallatanii aangoorraa bu'an miti kuni uummata Oromoofis illee ifa ta'uu qaba OPDOf siraayyuu ifaa maaliifi ofuma isaaniiyyuu sababa isaan irraa ittiin bu'aniifu walaqanii isaanii kan ibsuu qabu ibsi isaanii kan kennuu qabu kanaafuu Boroo hidhamuuf illee wabiin hin jiru jechuudha akkasiin jettanitti maaliif akkuma waliin kan turan obbo Zalaalem Yamaanee fa'aa gaafatamuuf deemu jechuudha yookaan immoo akka obbo Dhaabaa Dabalee fa'aa qilleensuma irratti hafuu danda'u jechuudha. Yoo dhuguma ofii isaanii gadhiisaniiru ta'e maaliif gadi baanii yoo gaarii godhaniiru ta'e immoo gaarii gooneerraa beekaa aangoo gadhiifnee jedhanii dubbatatuu qaban turan yookaan immoo balleessineerra jedhan immoo qorannoo sanarratti balliin irratti argameera ta'e immoo ummata kanaan maaf gadi baanii dhiifama dongorreedha hin jenne laata yoo ummanni iyyuu tarii dhiifama godheef hin beekamu yookaan immoo godhuu danda'an gaaffii biraati. Lubbuu hamma kana baay'isanii badii amma jalqaba jijjidhame kana erga raawwatanii booda egereen isaanii Oromiyaa keessa akka garaatti bahanii galuu danda'ama jedhameetu yaadama laata. Maaltu isinitti mul'ata asirratti? Ammaa booda sababni isaan dhiyeessan bifa fedhii yoo qabaate faayidaa qaba. Sababni isaan dhiyeessan kan inni dhiyaachuun itti jiru utuu ibsa sanan baasi. Yoo akka ilma Oromootti akka namaatti akka nama itti gaasamni tokkotti dhaga'amuutti yoo ta'e badii du'a hidhamuu gidiramuu boo'uu ilmaan Oromootii fi nuyi sababa waan taaneefi okaammoo ittisuu waan dadhabneefi itti gaafatama kana fudhachuun nutti jira kanaaf immoo wanti nu gochuu dandeenyu aangoo keenya gadhiisuudha kan jedhamu
silaatii gaddaafaa ture jechuudha. Amma booda kan dhalatan sababoonni hundumtuu sababa siyaasaa ta'u malee sababa dhugaa ta'uu hin danda'ane jechuudha. Gama kaanii lakkuudhuma TPLF gatantaruu jalqabdee isaanillee manniidhaa isaan mudachuu danda'a. Possibilitiin kanaa hin jiraata jechuudha. Isaan duwwaa utuu hin ta'in isaan kaanuu warri isaan duukaa nagadaniyyuu warri isaan duukaa malaammaltummaa hojjetaniyyuu lakkuudhuma isaan gatantaruu jalqaban lakkuudhuma isaan cinqamuu jalqaban mana hidhaatti naquu hin danda'u jechuudha yookaan immoo deebisanii irraa saamuu hin danda'u jechuudha. Kuni amala mootummoota ofirrooti. Dhuma isaanii jala mootummoonni ofirroon yookaan ol nyaatu yookaan of nyaatu. Kanaafuu carraan kun jiraachuu hin danda'a. Deebanii hidhamuu dhaqanii Zalaalam Yemaaneefaa kaammoo akkasuu dhaabiitti hidhamanii Daabaa Dabaleefaa yookaan isaan kan isaan hojii wal fakkaachuu hin danda'u. Waanni probably isaan gochuu hin dandeenye jarri kun lamaan ammaa booda akka garaa isaanii biyya alaa ba'anii deebuu dhiisuu hin danda'u. Maaliif TPLF muuxannoo qabdi. Pirezidaantonni Oromiyaa yeroo baay'ee hin badu. Kanaaf hin badu jettee iyyuu ittisuu iyyuu hin dandeessi. Akka isaan biyyaan baane gochuu hin dandeessi. Inni kun gaati kan inni irratti hundaa'u anguma sochiin Oromoo jabaataa dhufu angasuma cinqiinsaa itti dabalaa dhufaa jechuudha. Ammatti TPLF humna siyaasaa buluu abdii kutan gaafa humna siyaasaatiin buluu abdii kutate gara humna waraanaa guutummaatti deebi'uu hin malaa jechaadha. Biyyoonni baay'ee waan akkasii agarsiisaniiru. Kanaaf amma iyyuu waan koomeerra taa'aa jiru fakkaata. Siyaasaan kufaatii isaa waan argeefi kan ittaanee dhufu guutuutti ifatti gama humna waraanaatti ce'uudha. Humni waraanaa akka inni aangoo biyyoolessaa qabatu gochuu ni mala. Hinumaayyuu namoota ammati maqaa naa dhoofte kana lamaayyoo ilaalte backgroundiin isaanii hundumni isaanii ittisa fi waraana irratti kan hundaa'edha. Dhaggeeffattoota keenya obbo Kumsaa Burraayyuu faana Awustiraaliyaa irraa Feerzirraa haala yeroo irratti xiinxalanuu kennaa jiru. Galatooma obbo Kumsaa. Ammaatti kan laalle amala bulchiinsa bara obbo Muktaarii fi aadde Asteer Oromiyaa keessatti maaltu ta'amaa ture kan jedhu ilaaluudhaaf yaalleerra. Amma immoo warra bakka isaanii bu'anii dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo beeksiseeti warra filataman jedhan dura taa'an dhaaba sana obbo Lammaa Magarsaa Afyaa'ii nama turan amma Engaddaatti. Itti aanaan immoo ministeera quunnamtii geejjibaa akka turan Dr. Warqinee Gabayyooti. Amma isaan kun dura taa'aa fi barreessaa dhaaba sanaati. Booda immoo isaanumatu pirezidantii fi itti aanaa pirezidantii ta'uu ni malu. Akka seera biyyattiitti akkasidha. Maaliif paartiin biyya bulchaa jiru isaan dhaaba isaaniiti waan ta'eef. Amma amala namoota kana lamaanii immoo yoggaa laalle kan darbeerraa jijjiirama ka fiduuf deemu jaroonni kun lamaan fakkeenyaaf obbo Lammaanis haa ta'u Dr. Warqinee Gabayyoo tikarraa dhufani. Obbo Lammaan itti gaafatamaa dhimma nageenya Oromiyaa turani bara sana hidhaa ajjeechaa saammicha qara dabarsuu ukkaamsuu Oromoo biyya baasuudhaan Oromiyaa keessatti kan raawwachiisaa turan milishaa fi poolisii humna dafee qaqqabaa itti bobbaasee isaanidha jedhamanii kumatamu. Caasaa muummicha ministeeraa impaayiritti durii fi haadha manaa isaanii amma jirtu waliin lafa Oromoo saamuuf saamsisuu keessatti abbootii qabeenyaaf kennuu fi isaaniif kennuu keessatti nama malaammaltummaa guddaadhaan kumatamanidha. Maqaan isaanii dhahamudha. Warqinee Gabayyoos otoo ministeera geejjibaan ta'in ajajaa poolisii federaalaa turan, komishinera poolisii federaalaa turan. Isaanis poolisiin federaalaa nama hidhuu, nama ajjeesuu, nama ukkaamsuu, karaa irratti nama hiraarsuudhaan beekama. Finfinnee dabalattee Oromiyaa fi naannoo biraa hunduma keessatti. Waraanni federaalaa wayita Oromiyaa qubate naannoon Oromiyaa otoo paarlaamaatti dhimma kana hin murteessisiin seenani Oromiyaa keessa. Humna keenyaa oli jedhanii hin gaafanne Oromiyaan. Jaroonni amma bakka bu'an kun immoo waraanaa fi tikarraa waan dhufaniif gara laafinayyuu hin qabani jedhama. Amaluma waraanaati waan ta'eef. Gaaffii jiru kana mootummaan karaa siyaasaa deebisuu dhiisee karaa waraanaa ukkaamsee bulchuudhaaf kan xiyyeeffate fakkaata isaaniin Oromiyaa irratti muuduun kun. Maaliif waraanaaf tikaan bulaa jirti amma ji'oota 10 fi inni kun ittuma fufuuf deema kan fakkaatu ta'a. Akkamitti ilaalama kun warra waraanaa fi warra tikarraa fidanii Oromiyaa irra kaa'uun kun waanuma ture kan itti fufuuf gara laafina malee ajjechaan wanni kun itti fufachuudha moo tarii jijjiirama wayii fiduu laata isaan warra darbeerraa siviiliidha turan kan darbe duraan. Yaaddoo keessatti dhibbatti hin qoodadha. Maaliin jechuudha jarri lamaan dhufan kun alaan dhufne. Jarri kun Oppidiyoo keessoo Oppidiyoo keessaa dhufan. Sadarkaa adda addaatti warra aangoo qabudha. Oppidiyoo waan jijjiirameef hin qabu. Namoota bakkaa fuudhanii bakka kaaniiru.
OPDO'n hin jijjiiramne ofiisaa jijjiiramuudhaaf isa goon qabu. Yeroo inni jijjiiramuu barbaachisutti warra isa jijjiirutu jira. Yeroo inni jijjiiramuu hin barbaachifnetti warra isa hin jijjiirretu jira. Kanaafi OPDO'n kan jijjiirame Muktaarii fi Asteri malee OPDO'n jijjiirama tokkoyyuu hin goone jechuudha. Sirni bulchiinsa isaa akkuma duraan turetti jira jechuudha. Jibbamuunsaa, uummata biratti tuffatamuunsaa, uummata biratti tufamuunsaa jijjiirama tokkoyyuu hin qabu. Lammaan dhufeen jijjiirama kan godhu hin qabu. Kun jeneraal yoo ilaalle jijjiiramni hin jiru jechuudha. Gama kaaniin immoo wanti yaadame mataansaa jijjiirama sana garasiin kan ilaalamutu jira. Akkumati jette maaliif namoota muuxannoo kana qaban yeroo kanatti bakka sana fiduun barbaachiseesa jedhu. Tiyaansee TPLF maal hojjechuudhaaf saganteeffataa jira isa jedhu kan hin dura siituudha sana. TPLF amma gama siyaasaatiin dhibbatti kufuusaa mirkaneeffateera. Uummata biratti jibbamuusaa amma immoo baheeyyuu dubbatamuusaa. Namoonni OPDO yookaan immoo Biden yookaan immoo kan warra Saawuzii kana isaanirraati isaan akka isaan aangoo hin qabne bareera namni Itoophiyaa fayyadu namni hundumtu Oromoo qofaatu hin ta'in. Isaan akka isaan biyya sana jijjiiruudhaaf aangoo tokkoyyuu hin qabne bareera. Kanaaf qabsoon jiru hundumtuu gara TPLFitti ta'eera. TPLF buqqaasuun nagaa biyya sanaaf fiduu ta'uunsaa hubataneera. Kana gochuudhaaf inni immoo buqqa'uu kanatti ennaa deemu malli tokkittiin harka isaatti hafe waraana qofaadha. Amma booda sabaaf sablammoota filmaata keenya mootummaa misoomaa warraaqsa dimokiraatawaa maal jedhan kana hundumti isaanii faayidaa akka inni hin qabne uummanni argeera. Tokkittiin harka isaarra jiru agaaziidha. Agaaziidhaaf karaa banaa jira natti fakkaatennaan taa'e ilaala. Warroota dhimma tikaa beekan, warroota akka itti nama ukkaamsan beekan, warroota akka itti nama ajjeesan beekan, warra kana duras immoo harki isaanii dhiigaanii dhiqate, warra ammaa booda duuba deebuu hin danda'ani, uummata isaaniitti araaramuu hin danda'ani, dhiigni guddaan harka isaaniirra jira. Akkamitti kana dhiiga kana baasanii uummatatti araaramuu danda'u? Malli isaan qaban nu jalatti hojjechuu qofa jedhee warra amanu gara aangoo kanatti as fide jecha. Gartuun kun karaa nagaa rakkina Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaaf mo'aa miti. Akka gartuun kun yaadutti sirna dimokiraasii biyya sana keessa fiduun aangoo isa dhorka. Dhugaadha. Utuudhuma TPLF kun sabuma Tigree hundumaa isaayyuu bakka bu'aa jennee utuu yaanneeyyuu saba Tigree hundumaa bakka bu'uu dhiisuu hin danda'a. Utuma isa yaanneeyyuu 100 keessaa 100tti harka jaaduwaadha kan inni bakka bu'u. Kanaaf dimokiraasiin isaaf faayidaa akka hin qabne ni beeka TPLF. Dimokiraasiin faayidaa waan isaaf hin qabneef mala kana malaammaltummaa kana malaammaltummaan kan dinagdee qofaa miti kan siyaasaati irra guddaadha. Malaammaltummaa siyaasaa kana itti fufee jira jechuudha. Obbo Lammaanii fi Dooktar Warqineen egaa malaammaltummaa kana rakkina guddaa malee hojiirra nuuf oolchu jedhanii warra isaan yaadan jechaadha. Yeroo akka rakkisaa kana keessaayyuu biyya Oromootti ijoolleen Oromoo murannoo guddaa agarsiifteetti, diyaaspooraan Oromoo tokkummaadhaan murannoo guddaa agarsiiseera. Dhaabonni Oromoo illee murannoo agarsiisuudhaaf dhiibbaa guddaati isaanirra jira. Kanaafuu jabinni mooraa Oromoo keessa waan dhufeefi kan kana gitu barbaaduutti jira. Wanti kana gitu orra gaaffii tokko malee isaaf ergamanidha. Orra wal jedhee isan ilaalle isa qofaan mootuun ta'in orra waan isaan barbaadan sana irratti dandeettii qabudha. Hojii tikaa barbaadu isaan, hojii hacuuccaa barbaadu isaan, hojii ukkaamsuu barbaadu isaan isa kana irratti jarri lamaan kun kana dura dandeettii isaanii mirkaneessaniiru. Obbo Lammaanii intelligence security Oromiyaa ture. Baroota isaa keessa dhiiga guddaa hedduu dhangala'e ofiisaa as gara waltajjiitti tuun bayin lafa jala dhiiga guddaati ilmaan Oromoo hedduu dhangala'e. Inni Warqinee jedhan kunis immoo akkasuma
komishinera poolisii kan federaalaa ture hojii hundi isaanii hojii ukkaamsaadha jechaadha. Warqineen eenyu namicha security deemnitii duraanii sanaagaa kinfee jalatti hojjetaa ture. Kana malees immoo yeroo mana barumsaa Addis Ababa Yuunivarsiitii turetti dhiiga ilmaan Oromoo hedduuti akka irra jiru barreeffamoonni hedduun gadi ba'aa jiru yeroo ammaa kanatti. Basaasa turuudhaan ilmaan Oromoo keessaayyuu 2001 keessa fincilani kan ari'ataman hedduudhaan ari'ataman kan du'an kan hidhaman kan bakka buuteen isaanii wallaalame keessaati obbo Warqineen qooda guddaa qaba. Isaan kun gara uummata Oromootti deebi'anii qaban kana beeka TPLF. Ijoolleen TPLF kana beeku. Kanaaf warra gara kuteeyyiidhaan isaaniif hojjetu fuudhanii achi kaa'anii jechuudha. Ijoollee Oromoo keessaa kan Oromoo OPDO keessaa kan Oromoof yaadanii jiran jechuu koo miti. Baay'een isaanii jiraachuu danda'u kan garaan isaanii gubatu. Naa obbolaan isaanii du'an kan garaan isaanii gubatu jiraachuu danda'u. Inumaayyuu fincilli yeroo dhiyoo kana adeemsifame isaan keessaayyuu namoonni baay'een Oromummaa isaaniif akka isaan yaadan mirkaneesse. Walgayii isaan godhanii waraabanii miidiyaa adda addaa irratti dabarsuudhaan waan OPDO'n gochuuf deemtu dursanii baasuudhaan ilmaan Oromoo baay'een Oromummaa isaanii kan agarsiisan jiru. Isaan kun waan haalamu miti. Haa ta'u malee warra sadarkaa lammaafaatti jiru mini. Warra sadarkaa Warqineefaatti jiru mini. Warra sadarkaa Muktaarfaatti jiru mini. Warra sadarkaa Asterfaatti jiru miti. Isaan kun gara jabinaan ennaa alagaan ilmaan Oromootti rasaasa facaasu. Ennaa alagaan haadholii keenya obboleewwan keenya ulfa ta'anii ajjeesu. Gaaffii tokko malee warra bira kute. Gaaffii qofaayyuutu hin ta'in warra galateeffatedha. Baga nurraa ajjeeftan jara kana jedhanii warra galateeffatedha gaaziidhaan. Kanaaf gara fuulduraatti uummata Oromoo keessaa attamitti adeemu, uummata Oromoo attamitti dhiifama gaafatu, inni kun egaa hojii manaa mataa isaaniiti Oromoon kana isaaniif hojjechuudhaaf hin dhama'u. Egaa amma akkasin jettanitti bara Lammaa fi Dr. Warqinee jijjiiramni dhufu hin jiru. Isuma durii itti fufaa jechuu keessani. Kana jechuun immoo hidhaan ajjechaan kun itti fufaa gaaffiin Oromoon dhiyeessaa jiru karaa dimokiraasiif karaa siyaasaan deebiin argatu afaan qawweetiin jechuu keessani. Kanaaf hawaasni Oromoo biyya keessattuu qeerroon Oromoo waraanni Oromoo federaala keessa jiran, tika keessa jiran, poolisii keessa jiran hojjetaan mootummaa maal godhuu qabare? Ilmaan Oromoo bakka fedhaa jiraatu. Ilmaan Oromoo jidduu dhibeen bara baraan nu jidduu jiraachuu hin danda'u. Ilmaan Oromoo yeroo fedhetti siyaasaa fedhe keessaa wajjin ta'anii rakkina isaanii hiikkachuu waan isaan dadhabsiisu hin jiru. Isaan kun kan inni naasa'u gaa ilmaan Oromoo akka mataa isaaniitti of danda'anii ijaaramanidha. Rakkoon mooraa Oromoo keessa jiru ilmaan Oromoo alagaan ijaarratedha. Ilmaan Oromoo alagaan imaammata isaa biyya Oromoo keessatti gad dhaabbachuuf jedhee dantaa siyaasaaf dinagdee kan hawaasummaa olaantummaa sanaa qabaachuuf jedhee ilmaan Oromoo ijaarrate sana isaan suni waan olitti nu araarsuu hin dandeenye dantaa olitti nu araarsuu hin dandeenye jidduu keenya jiraachaa ilmaan Oromoo orra diinaaf hojjetuufi ilmaan Oromoo orra Oromoof hojjetu jidduu wachaa. Kanaaf ilmaan Oromoo fakkeenyaaf waraana keessa jiru. Ilmaan isaa jiraachisuudhaaf ilmaan Oromoo yookiin immoo hojii argachuudhaaf bakka amma jiru kan. Ilmaan Oromoo baadiyyaadhaa otuu barsiisuu yookaan mootuu hojii hojjetuu humnaanii akka OPDO jalatti ijaaramu ta'e. Isaan kun istiraatejik inamii keenya miti, diinota keenya miti isaan kun. Isaan kun fira qabsoo keenyaa ta'uu hin danda'u, fira qabsoo Oromoo ta'uu hin danda'u. Isaan kun dammaqanii mana isaaniitti deebi'uu hin danda'u. Isaan kun uummata isaaniitti araaramuudhaaf ulaansaa hin cufamne. Isaan kana wajjin uummanni Oromoo rakkina hin qabu. Isa of jiraachisuuf, maatii isaa jiraachisuuf, ijoollee isaa bulfachuuf, hojii hojjechuudhaaf dirqamee miseensomeesaati uummanni Oromoo yaaddoo tokko hin qabu. Kan uummanni Oromoo rakkina irraa qabu isa galgalaa ganama qawweedhaan isa fixu. Isa basaasu. Isa TPLF itti dhaqee isa gurguratu.
ilmaan Oromoo isa utuu beekuu dantaadhaaf jiraatu isa dhiiga ilmaan Oromoo gurguree sooromuu ittiin duroomuu barbaadu isaan kana kan diina ilmaan Oromoodha. Isaan kan diina ilmaan Oromoo miti. Biyya sana keessaati akkuma beektu kan nama hojii namaa kennu kan immoo employeriin kan nama qaxaru mootummaa irra guddaan isaa mootummaadha. Ilmaan Oromoo mootummaaf hojjetan hundumtuu diina qabsoo Oromoo jechuu hin dandeenyu. Maaliif kan nama qaxaru kan biraan hin jiru mootummaadha kan nama qaxaru biyya Itoophiyaa sana keessaa irra guddaan isaa employeriin inni guddaan governmentiidha. Kanaaf jimilaatti diinaan qabu qabsoon Oromoo isaan irraati diinummaa hin qabu. Kan inni diinummaa qabu warra imaammata kanaaf viiklii ta'anii miila ta'anii imaammata kanaan deeman warra ijoollee Oromoo adamsanii adamsiisan ajjeesanii ajjeesisan dhabsiisanii dhabamsiisan isaan kun qabsoo Oromoo fi istiraatiijii kennanidha. Isaan kun hojii isaanii irraa akka isaan dhaabatan ilmaan Oromoo isaan gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Anilleen carraa kanaan akka isaan waan kanarraa gaafatan dhaabatan yoon gaafadhe akka obboleessaatti natti tola. Garuu isaan kaan immoo itti qaana'uu dhiisanii qabsoo isaanii mirga isaaniif bakka jiranitti ulaa jiranitti akka amma godhaa jiran akka amma gaafataa jiran barataan bakka baratutti barsiisaan bakka barsiisutti hojjetaan mootummaa bakka hojii isaatti dubartiin bakka dubartummaa isaaniitti bakka hawaasummaa isaaniitti mirga Oromoo gaafachuudha. Mirga haqaa qabanii kan TPLF qooduun biyya isaanii irratti mirga guutuu qabu. Kan namni kennuufi kan dhalataan qaban kan seeraanis dhalootaanis qaban legally and naturally karaa lamaaniin iyyuu in qabu jechuudha. Namni kana isaan dhorkuu yookaan immoo irraa ittisuu danda'u jiru. Kanaaf isaan kanaaf dhaamsina ni qabu jabaadhaa qabsoo keessan itti fufaan jedha. Fincilli amma biyya keessaa deemaa jiru kun bu'aalee hedduu buuseera. Hawaasni biyya keessaa walii galee deemaa jira. Daranuu immoo cimee akka inni itti fufuuf mootummaan kun kunoo namoota kakaaseera warra sin miidhan warra sin hacuucan warra lafa keessan gurguran warra sin ajjeesan kaaseera jedhee dubbiin akka qabbanaa'u yoo godhe seerri mana maree Ameerikaa keessatti bahuudhaaf deemu akka fashalaa'u godhuufi danda'a. Maaliif kunoo nagaan bu'eera rakkina keessaa warra bulchiinsa irra turan kaaseera kunoo ergasii nagaan bu'eera jedhee himatuufillee isaaf tola. Fincilli biyya keessaa akka inni hin qabbanoofneef akkasitti too deemee fincilli amma deemu kun too daram jabaatee gaariidha kan isin jettan yaadanoo jiraate dhumarratti yaada keessan kanaan xumura. Fincilli biyya keessatti uummanni Oromoo mirga isaaf deemsisaa jiru kun dhugaadhumatti bu'aa hedduu buuseera. Sadaasa 2015 keessa fincilli jalqabee amma waggaa gahuuf deema. Qabsoo Oromoo sadarkaa oliitti wal dabarseera jechuudha. Uummanni Oromoo dhugaadhumatti fincila gaaf tokkoyyuu dhaabee hin beeku. Qindaa'ummaan isaa walaa caalu malee uummanni Oromoo egaa gaafa gabroomeetii fincilatti dhufee jira jechuudha. Keessaayyuu immoo uummanni Oromoo egaa gurmaa'ee of ijaaree dhaabate. Egaa dhalataa adda bilisummaa Oromoo asii bifa qindaadhaan xiqqaatus guddatuus fincillitti deemaa jira jechuudha. Uummanni Oromoo mirga isaa bareera amma kana garatti deemu bareera waan isa eeggatus baree jira jechuudha. Haa ta'u malee akkuma jette inni amma biyya keenya saamaa jiru kuni toftaa yeroorraa yerootti jijjiirrachuudhaa fi abbaluunsaa waan oolu miti. Ammallee kunoo alangaasaa isa duraa OPDO irra buusee qaama toftaa kanaati. Amma cunqursaan hin dhaabatiinitti fincilli hin dhaabatu. Sochii amma jiru kana ka amma jiru caalaa qindeessanii gara galiisaatti akka inni deemu gochuun dirqama ilmaan Oromoo hundaati. Addatti immoo dirqama ilmaan Oromoo baratanii hubatanii murataniiti. Isaan kun dirqama addaa qabu jechuudha. Kanaaf dhaamsi inni guddaan ani qabu warroonni fincila kana keessatti gahee guddaa qabanna geggeessummaa fincila kana keessatti gahee guddaa qabanna jedhanii hamanan hundumtuu fincilli kun kan kana duraarra qindaawaadhaa fi milkaawaa akka inni ta'u irratti hojjechuu isaa barbaachisa. Aktivistoonni adda addaa dhaabonni poolitikaa adda addaa amma ka duraa caalaa
jabeessanii gadi fageenyaan ol dubbisuu isaan barbaachisa. Ol hubachuu isaan barbaachisa. Coordination cimaan tokko jiraachuu dafee utubamuu isa barbaachisa. Kana booda keessattuu biyya alaatti hoogganni sirnaa jiraachuu itti jira. Dhaabonni siyaasaa fi aktivistoonni walitti qaama tokko ta'uu qabu, waliin haasa'uu qabu, ol dubbisuu, ol hubachuu isaan barbaachisa jechuudha. Hooggana tokko yookaan immoo kallattii tokkoon uummata keenyatti qajeelfama dabarsuu danda'u nuti jira. Karaa gochuurraati jeequmsi akka inni uummata Oromoo keessa hin jiraanne hambisuu nuti jira. Afaan tokkoon, yaada tokkoon, garaa tokkoon, dhimma tokko irratti walii galuu danda'u nuti jira. Kun egaa yeroon isaa fideera amma kana. Akka kaleessaa akka dheengaddaa miti ol hubachuu isa jalqabaa coordinate of gochuun mooraan Oromoo kana caalaarra coordinate of gochuun baay'ee barbaachisaa. Dhaabonni Oromoo immoo tooftaa qabsoo irratti ol diineffachuu dhiisanii yeroodhaan uummata kanaaf qaqqabuudhaan waan isaan barbaachisu hundumaa qindeessuu isaaniitti jira. Qaamni Oromoo humnaan bulchuuf deemu kun humnaan malee deebuuf hin jiru. Qaamni uummata Oromoo humnaan cabsuuf deemu kun humnaan malee qolatamuu hin danda'u. Uummanni Oromoo akka inni hirree godhatu, akka inni ittisa qabaatu, akka inni ofirratti amantii qabaatu gochuu irratti dhaabonni Oromoo gahee mataa isaanii taphachuu isaaniitti jira. Yeroon kun yeroo nuyi siyaasa qabannu miti. Ilmaan Oromoo yeroo nuyi siyaasa irratti wal lollu miti. Yeroo nuyi wal nyaannu miti. Humna qabnu jabeeffannee uummata keenya ijaarrannee cunqursaa baraan nutti ol furu kana of jalaa dhaabu nutti jira. Ofirraa qolachuu danda'u nutti jira. Isa kana gochuudhaaf inni duraa immoo strategically coordinate of gochuu danda'u nutti jira. Miidiyaan keenyallee walii galuu qaba. Afaan tokkoon dabarsuutti jira. Gara uummata keenyaa kan dhaqu hundumtuu afaan tokko ta'uu itti jira. Uummanni Oromoo eenyu jalayyuu buluu hin danda'u ammaa booda. Sirna isa dhufu deebisuudhaaf abbalus yoo ta'e isuma isa amma jiru kanammoo deebisee haaromsuu isa barbaade yoo ta'e lamaan isaaniiyyuu abjuudha uummata Oromoo ammaa booda of jalatti qabuu hin danda'an. Uummanni Oromoo bilisummaa mirga dimokiraasii isaaf malu fudhachuudhaaf gaataa jira. Ga'umsa isaa kana hojiitti kun immoo dirqama hunda keenyaati. Dirqama miidiyaati, dhaabota siyaasaati, dirqama aktivistootaati. Namni hundumtuu itti dhaga'amuu qaba. Akka waan itti gaafatamni itti hin jirre galgaluma tokko abjuudhaa ka'anii dirqama namatti laachuu yookaan immoo dirqama sabatti dabarsuun gara injifannootti nu geggeessuu dhiisuu hin danda'a. Isa kanarratti eeggannoo guddaa jabeessinee gochuutti jira. Diinni kun rifateera. Diinni kun madaa'eera. Diinni madaa'ime immoo uummata miidhuurraa oduu bandeemu. Miidhaa uummata keenyaa xiqqeessaa injifannoo isaa guddisaa deemuudhaaf olii galtee jabaa jidduu keenyatti qabaachuu nu barbaachisa. Kanatti bakka jirutti ilmaan Oromoo gadi fageenyaan hojjechuun nurraa eegama. Tole, obbo Kumsaa Burraayyuu yeroo keessan fudhattanii haala yeroo keessattuu immoo obbo Muktaar Kadirii fi Adde Asteer Maammoo dura taa'aa fi ittaantuu dhaaba OPDO ka'anii bakka isaanii obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Warqinee Gabayyoo bu'uun Oromiyaaf Oromoof maal jechuudha? Bu'aa maal fida akka jedhuutiin tala bal'aanuu kennitanii guddaa galatoomaa fayyaa ta'u. Galatoomi darsuu carraa kanaa fi ulfaadhu. Sibaretu biftuga namati dukana ini kumetenuti. Sibaretu biftuga namati dukana ini kumetenuti. Sumana kegale ani kalpiyate daritu gamise gabaliyate. Sumana kegale ani kalpiyate daritu gamise gabaliyate. Karada wedemu madanna ko magame kubagara jide madanna ko magame sabata kese madanna ko magame odon sirode kumanar ke
gabe bareedu kamise jalalle gabe tumana gale aane kalbi gabe bareedu kamise jalalle gabe Ribisi sibita ribisi namale nama ormaya durisi Ribisi sibita ribisi namale nama ormaya durisi Alkamia kumamparka ibadamu kunabarka jalalle natamate enamali yonanate Alkamia kumamparka ibadamu kunabarka jalalle natamate enamali yonanate Bareedu biftu kana mati dukkana inni kuma jedhuti Iji bareedu biftu kana mati dukkana inni kuma jedhuti Sumana kegale aani kalbi gabe bareedu kamise jalalle gabe Sumana kegale aani kalbi gabe bareedu kamise jalalle gabe Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa kanatti akka gammaddan abdii qabna. Sirba kanaan hanga torbee dhufuutti waan gaarii dhagaa keessanuuf tura kan jedhu Andassuu Duulaati. Nagaatti. Kenya falmani dan falkapto jima Budan kawore gaman tena tunumima Makatan itti falmanna kota jalle jima Kayo tani galman Kenya kotan ibe gama Abbootiin keenya falmanii darban qabsoo cimaa lubbuudhaan kan wareegaman seenaatu nuuf hima akka isaaniitti falmannaa gotaa ijoollee cimaa kaayyoo isaanii galmaan keenya gotaan beekamaa. Nike nikodu kabadu imana pada sona ukeru badu kumara kai harkal kabadu kabadu yuma wajhi farmadu Oromondo aru okole wanjeti kapso godamaru kai gejeti alaga namni jeti ani tokkumma dalloli dinake warani Kayoli rogi begama Kayoli anta koda gesa Kayoli jani agarta Kayoli urani da gesa Kayoli napinke odumu Kayoli mikani tibesa Kayoli senamsiga manan Kayoli majitu pesa Kayoli yake oromia adagar kabutu bilisan jiratu Yake oromia adagar kabutu bilisan jiratu Kayoli Sena bonsa kabda Kayoli asbahi mulatu Kayoli Kota biya tuwe Kayoli Akita tifatu Kayoli Sarasa lademi Kayoli Erga ke falmatu Kayoli Yeronge se kai Kayoli Utti jabe fatu Kayoli Yake oromia alagar ka futu bilisan jiratu Yake oromia abashar ka futu bilisan jiratu Uumamumaan gootanti sanyii leenca dagaadeenoo fi raggaasaa jimmaa mee maaluma ta'ee laata sanyii koo dhaloonni ammaa diinaaf gadhin jenne takka gootni akka misbaahu shamsaddiiniif abbaa uumaa geeraa fi Muhammad Xayyib Qaadii falman nu lakkii qabsoon baranaa milkii qabdi
afan man mulaki qabso barana milki qabdi Nigo tamelari kasani kaidoli nigo tamelari kasani kaidoli rosha wamelari kasani kaidoli ro harar melali kasani kaidoli ro walla galari kasani kaidoli ro buki melali kasani kaidoli ro bale melari kasani kaidoli ro karayulali kasani kaidoli ro arsi melari kasani kaidoli ro raya melali kasani kaidoli ro wallo melari kasani kaidoli ro matakallali kasani kaidoli ro idu melari kasani kaidoli ro boranalari kasani kaidoli Leji mama tesa, loli ato darga kesa. Leji mama tesa, loli ato darga kesa. Yaso koru matesa, Loli ato darga kesa. sabedo matesa, Loli ato darga kesa. mama na matesa, Loli ato darga kesa. rabo tur matesa, Loli ato darga kesa. nobenja matesa, Loli ato darga kesa. rogera matesa, Loli ato darga kesa. Rona dama kesa. Loli ato darga kesa. Kapshabe matesa. Loli ato darga kesa. Bangatra matesa. Loli ato darga kesa. Rosibno matesa. Loli ato darga kesa. Rafata matesa. Loli ato darga kesa. Kallimu matesa. Loli ato darga kesa. Miyaka ke roho magiga awalkakasa. Miyaka ke roge mediga awalkakasa. Miyaka ke rosha mediga awalkakasa. Miyaka ke roga mediga awalkakasa. Miyaka ke rodo mediga awalkakasa. Miyaka ke rohan mediga awalkakasa. Mediga awalkakasa.